Haati warraa Aartist Andu'aalem Gosaa du'aan addunyaa kanarraa godaante. Akkamiin akka duutee fi maaliin akka duute beekamuu baatullee namoonni hedduun karaa miidiyaa hawaasaa isaanii gadda itti dhaga'ame ibsachaa jiru. Qananii Addunyaa Oromiyaa Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Miicasaatti dhalattee guddatte. Qananiin hojii moodellummaa fi beeksisa garaa garaa hojjechaa turte. Keessattuu ammoo uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa beeksisuu fi kilipiiwwan sirboota afaan Oromoo irratti moodelistii taatee gahee guddaa baachaa turte. Du'a Qananii Addunyaa hordofee namoonni danuu gadda isaanii ibsachaa jiru. Waa'ee Qananii namoonni gurguddoonis mee maal jedhan? Waloolataa Qanayaagaa akkas jechuun eegale. So sad baay'ee nama gaddisiisa. Haati warraa Aartist Andu'aalem Gosaa Qananii Addunyaa du'aan boqottee jirti. Gamoo irraa of darbitee duute jedhan. Dubartiin umurii kanatti yoom deessee guddifti, hortee mul'ifti, haadha qe'ee, haadha maatii guddaa taati jedhamtee eegamtu akkasitti lubbuu dhabuu ishee gaafa dhageessu baay'ee nama naasisa. Waa'ee maaliif murtoo akkanaa ofirratti fudhatti? Nagaan boqodhu Qananii. Aartist Andu'aalem Gosaa fi maatii hundaa Waaqayyo isin haa jabeessu. Hiriyaa dhugaa Aartist Andu'aalem kan ta'e Lalisaa Idriis akkas jechuun karaa miidiyaa dhuunfaasaa barreesse. Karoorri keenya kana hin turre. Galmi keenyas waan akka kanaatiin kallattii jijjiirrata jedhee tasumaayyuu hin yaadne. Kun oduu gaddaa qofa miti. Oduu badaadha. Akka malee lapheen na cabe. Waan jechaas nan wallaale. Duutettaa jedhee amanuuf amallee sagalee keetu gurra keessa na jira. Hin duune jechuuf ammoo namoota aan amanutu natti himaa jira. Egaa maal gochuutu danda'ama? Yaada namaa caalaa yaada Waaqayyootu jiraatama. Nuti sooma hiikaa booda hojii koonsertii albamaa ayyaantuu akkamiin akka hojjechuu qabnu mari'annee kan ta'e garuu kunoo isa kana. Waan jechaa hin qabnu. Nagaan boqodhu. Waaqayyo lubbuu kee jannataa qananiisu. Obboleessa koo Andu'aalem Gosaa kan yeroo kamiyyuu caalmaa jajjabinan siif hawwa. Hamma akka ati ishee jaallattuu fi ittiin boontu nan beeka. Nama akkasii of biraa dhabuunis ulfaataadha. Qormaata ulfaataa si mudate kana obsa ittiin dandamattuu fi keessa baatu Rabbi siif haa laatu. Maatii fi firoota ishee hundaafuu jajjabina hawwa. Yuunivarsiitiin Arbaa Minci kan isheen digirii ishee jalqabaa keessatti barattees gaddi guddaan itti dhaga'amu karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa ibse. Du'a Qananii boodas Qananiin akkamiin ajjeefamte kan jedhu irratti karaa miidiyaa hawaasaa gaaffiin ka'u itti fufeera. Kan jalqabarratti gaafate Aartist Kadir Martuus akkas jechuun yaada isaa ibse. Amma kan barbaachisu waan mucayyoon itti du'uu dandeessedha malee viidiyoo sirbaa kan isheen of waraabdee poost godhuu miti. Akkas godhuun haqa ishee sirbaan dhoksuu jedhama. Gadda keessa jirra malee sirbuu gubbaa hin jirru. Barreeffamoonni kun maddi isaa gadi fagoodha. Namoonni barreessanis shamarran saba Oromoo biratti fudhatama guddaa qabanidha. Walumaan ilaallee dhuma dubbii kana Caalii Bultoo namni jedhamtuu fi itti dhiyeenyaan beekti jedhamtee kan shakkamtus akkas jette. Yartuun farsoo malee gatii jaalalaa eessatti beekti? Wayyoo haadhoo koo bareedduu kiyya. Olloomii keenyas sin oolchine. Ayii jechuun barreeffama isheen maxxansitee namoota hedduu biratti qoodamee qeeqa bal'aa kaasaatii jira. Maddi oduun isaa hin beekamnee fi miidiyaa guddicha addunyaa feesbuukii irra naannaa jiru tokkos Aartist Andu'aalem Gosaa qorannoof jecha poolisii federaalaan to'annaa jala ooleera kan jedhu bal'inaan qoodamaa jira. Haa ta'u malee maddi oduu Andu'aalem hidhamuu isaa mirkaneessu karaa qaama mootummaa wanti ifa ta'e hin jiru. Qananii Addunyaa lubbuu keef jannata, maatii keef akkasumas dinqisiifattoota keef jajjabina siif hawwa. Lammii Global Miidiyaan.